Fayyaa bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuun dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Oduu biyya keessaan torban urta lama aseetti sochiif gaafiin ogeessota fayyaa Itoophiyaa kan fooyya'insa mindaa kan faayidaawwan adda addaa fi kan kana fakkaatan of keessaa hammate haala qindaa'anii fi wal dubbisuun gubbaa gadiitti naannolee hunda keessa sadarkaa jedhamutti cimee itti fufee jira. Haaluma kanaan sochii ogeessota fayyaa biyyattii kana ilaalchisee ibsaawwan adda addaa ba'aa jiru. Ibsaawwan ba'an keessaa paartii siyaasaa beekamaa Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa socho'uu fi deeggartoota miiliyoonotaan qabu Koongiresii Federaalaa Oromoo KFO'n isa tokkodha. KFO'n ibsa isaa kaleessa fuula Facebook isaa irratti maxxanseen gaafiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa seera qabeessa fi haqa irratti kan hundaa'e ta'uu yoo ifoomsu dabalataanis gaafii ka'e kanaaf fi sochii adeemsifamaa jiru kana gochi humnaan dhaabsisuuf godhamu bifa kamiinuu fudhatama kan hin qabnedha jedhe. Paartichi akka jedhe gaafiin ogeeyyii fayyaa komii ariifachiisuu fi seera qabeessa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uu ni hubannaa jedhe. Dabalataanis KFO'n mootummaan Itoophiyaa tarkaanfilee armaan gadii hatattamaan akka fudhatu kan gaafate. Akka itti isiniif dhiyeessa. Tokko seerummaa fi haqummaa gaafii hojjettoota fayyaa hubachuu fi beekamtii kennu gocha burjaajeessuu fi jechaan laaffisuu hidhaa fi gocha humna ogeeyyii fayyaa irratti amma gaggeeffamaa jiru irraa akka of qusatu lama komiiwwan jiranii furuuf bakka bu'oota hojjettoota fayyaa waliin marii hunda galeessaa fi iftoomina qabu akka mijeessu sadi mirga hojjettoonni seeraan gurmaa'uu fi sodaa tarkaanfii haaloo bahannaa fi maqaa balleessii tokko malee mirga isaaniitiif falmachuuf qaban kabajuu afur ramaddii baajata irra kaasee damee fayyaatiif xiyyeeffannoo barbaachisu kennuun baajata gahaa ramaduun hojjettoota fayyaati fi kaffaltii haqummaa kaffaluu haala hojii mijataa uumuu raabsama galteewwan fayyaa fedhii irratti hundaa'ee fi sirna itti gaafatamummaa irratti fooyya'insa waaraa fiduu fi kutannoo qabaachuuf tattaaffii gahaa gochuu qaba. 5 damee kanaaf furmaata waaraa fi haqa qabeessa ta'e qopheessuuf waldaalee ogeeyyii fayyaa hawaasa siviilii fi qaamoleen dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hojjechuu qabaa jedheera. Kun akkuma jiru ta'ee ibsa ministeera fayyaa Itoophiyaa baaseen sochii fi gaafii akkasumas lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa ilaalchisee deebii balaaleffannaa sochii kana keessa jiran hunda irratti dhiyeessuun isaa beekameera. Kana malees boordiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa gaafii kaasaniif akka deebiin hatattamaa kennamuuf irra deebiin gaafateera. Gara odeeffannoo biyya alaatti yoo ceenu pireezidantiin United States of America Donald Trump biyyoota waraana keessa jiran Ukraine fi Russia ala waraanaaf dhukaasa dhaabuu irratti mari'achiisuuf akka kaayeffatan miidiyaan Ingiliz BBC oduu isaarraatiin gabaasee jira. Haaluma kanaan biyyoonni lama erga waraana keessa seenan waggaa lammaffaa xumuraa gara waggaa sadaffaatti deemaa akka jiran ni yaadatama. Oduu biizinasiin tibbana kana jellee abbaa qabeenyaa addunyaa jalqabaa Elon Musk feministoota of keessaa hammate pireezidantii Ameerikaa Donald Trump dorfamu waliigaltee Saudi Arabiyaa waliin kan misoomota adda addaa godhame $100 biliyoona 600 har'allee akka ajanda miidiyaalee idil addunyaa adda addaa kanneen akka Business Insider, The Economist fa'aa ta'ee jira. Kun akkuma jiru mootiin Saudi Arabiyaa Mohammed bin Salman kennaa xiyyaara $100 miliyoona 400tti tilmaamu Donald Trump farjoomuun isaanii beekamuu isaa uummata addunyaa dinqisiisaa jira. Dabalataanis abbaan qabeenyaa Ameerikaa Elon Musk carraa konkolaataa elektirikaa Tesla Saudi Arabiyaa fi giddu galeessa ba'aa keessa bal'inaan gurgurachuu argachuun isaa gabaafamaa jira. Nu dhaggeeffachaa waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.